السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا إيكي جمال بغير چانالا إيكي جمال نجان دفتن عشما هركفوني كان أمانتا براك أبدانيس أرانتنا دوغونغورا سدي غرغودا كان درغكيسي ركچا جرون يوكين كان غفو اتتئ ولين لالا فيديو كان جلق أبون دورتي مانا كان لايك سبسكرايب كومنت كودودان يادا خيسن الرتي إبسا غير فيديو كينيا يو ديبني درغكوني فدي في كارورا أدى قبطانيس دوغونغوروني يرو بايي إسان كفيسان جيرو إسان كيسا سدي ورّا gurguddaadha. Tokkoffaa karoora malee jiraachuu dargaggoonni baay'een yeroo fi humna qaban akkamitti akka fayyadaman karoorfachuun ni rakkatu. Maaltu dhufa jedhanii eeggachuu osoon taane galma ifa ta'e tokko barnoota, hojii yookaan ogummaa qabaachuu dhabuun yeroo gubuu fida. Galma malee fiiguun karaa dheeraa deemanii bakka gahu dhabuu fida. Lammaffaa abdii saffisaa eeggachuu instant gratification. Dhaloonni ammaa waa hunda dafee akka milkaa'uu barbaada. Milkaa'inni immoo adeemsa obsa cimina gaafata. Namni tokko otuu hin dadhabin dafee sooramuuf yookaan beekumsaaf yoo fi karaa hin taaneen dogongora keessa lixuun isaa hin oolu. Obsa dhabuun abdii kutannaa fida. Sadaffaa hiriyoota dogongoraa hordofu. Hiriyaan jireenya keessatti influence guddaa qaba. Dargaggoonni baay'een namoota naannoo koo jiran biratti fudhatama argachuu qaba jedhanii amala yookaan bartee isaanii hin fayyadne keessa lixu. Namoota vision yookaan mul'ata jireenyaa hin qabne waliin ooluun jireenya ofii irratti dhiibbaa hamaa geessisa. Gabaabumatti yeroo karoorfatu yeroo hammaa baay'ee sa'aatii fakkaataa sitti hin dhumu. Obsa horadhu. Milkaa'inni halkan tokkotti hin dhufu. Hiriyaa kee filadhu. Namoonni naannoo kee jiran jireenya kee madaalu. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota EK Jamaal viidiyoo kana babbareedaa kanaan akkan deebi'uufis manni kun mana keessanii subscribe, like, comment godhuudhaan nu jajjabeessaa. Barnoota sadeen gurguddaa dogongora dargaggeessa gufuu ta'ee jiru kana akka warraa hubanne abdiin qaba. Hanga viidiyoo akkanaatiin walitti deebinu nagaan na turaa.